mirgaachana baroodame qabna dira digarra martee gumaa baasuuf gadooddu booratame qabna hangina maali qabna bara dhufaate gabraayu guudaan ajjeefamna gaafii mirgaati gaafiin oromoon gaafatu bilisummaadha gaafiin qeeroon gaafachaa jirtu gaafiin qeeroodha gaafii abbaan biyyaa gaafatu dimshaashumatti gaafii birmadummaa biyyaati eegaan maleen deebitu roga hundaa bineensa bara iyyooyuun fafaa haraa cabtee naayaatu lallabii diddaa labsii iyyiitii iyya dabarsi dira guyyaa murtiidhaa dhawaaqee dhageessisi tunta duriin gargariini gartaani dhageessa lallabii dhageessisi biyya abbaan qabne seeteeti faddiidoon nu laallatte yartuun dhugaa himatte asirratti raawwattu hayyobeesii hobbaasii dhiigaan dhiiga kee baasii otee bulaa jabaadhu gaafii mirgaa fineensi qabeenyi keetuu sibilisoomsaa bahaa fi dhiyaan kaabaa fi kibbaan diina kan kee agarsi ugura diina keedhaa walii galiitti labsi itti muddii qochumaasii agarsi gumaa jalii jalan koobii harma muraa aanulee bilisummaadhaan baasi duumessi roobaa dhufee hanga'ee mamanti'e obsaa keessaani baanaa fuuldurri keenya ifa yoo roobee lafaan nu gahe daadarkaa barreen dhibbaaf biyya abbaa keenya irratti alagaan nurraan gahe gaaf tokkorraa haasoyna gaafa gadaan deebi'ee oromoon bilisoomee odaa jala wal gahee Kurkurroones boombiidhaa buqqaa badduutti doosi akkas malee jiilanii qooda siifin kaayani ija diimtuu garsiisii gabroonfata qolaasii oromiyaarraa yaasii yoyya akkam jirtan nagaa fayyaadha anaa dhufu baga nagaan dhuftan dhiyaadha ol dabraa taa'a mee warra maqalee seenne je'ee mirqaanu kaadiree humaan beeyne tanallee nu yaama kaadiree humaan beeyne taasii mirqaanaa jirtu isaanillee nu yaama waan addunyaa keessa jirtu lola Itoophiyaa keessa deemaa jiru addunyaa bifa kamii ilaalaa jirti dammaqa mokonnin addunyaarra deeme maal gochaa jira isaan maqalee seenne jaanii mirqaana farshaanaa jiranii garuu lolli amma jalqabe waan jettu asirri dubbanna lammaffaa abbootii garaarraa dubbanna irraan abbootii garaa warra Oromoo bakka hin buune warra asii garaa ifiiti galgala caccabaa fi caccabtuu hunda irraan tana likkii dhukkee irraa waan kaafnuuf reefka ifi oggu torba dhiqan jaan torbaa miti 10 dhiinee dadhabnee jira is over kanaafuu akka gaariitti itti deebina muuziqaa diriirsaa elamoo sirba Khadiir Sayyidii fi Kaisaallee yadalootti dabalee walalootti dabalee nu sirbe kanaan itti fufneeti laayivii jalqabna sheer godha irraan tan akka gaariitti irraa dubbanna lola kana amma ni dubbanne jechuudha lolli arra jalqabee jira lolli kun Oromoof maali Oromoo bira maal godhu deema waan jedhu sirri dubbanna sheer godha sirriitti waliin dhaqabaa dafa Lafadini hapo iragna kame okayo haraya tanti abodi kenya nudame dalango jalida yomi rampatame irre murti budo anole no yame
loluma akkasiin nu jalqabu jira jara keenya don't be fooled man loluma san fakkaatu sitti as deemaa jira nigaha yoyya baga nagaan dhuftan guyyaan irraa sanbata laayivii irraa eessa badde warri naan jechaa jirtan dhiifama laayivii jalan badee jechuudha laayivii irraa eessa badde warri tan laayivii maaliif waa hunda wal cinaa ofuu qabna jireenya soofuu qabna waa hunda ofuu qabna jechuudha so kanaafuu tanaaf banne arraan tana ajandaa babal'inaan dubbannaa waraana deemaa jiru biyya keessa sanillee akka gaariitti irraa dubbannaa addunyaa maal dubbachaa jirti sanillee irraa dubbannaa sagalee tanas takka tuqaatii mirkaneessa akka qulqulluu taate booda irratti immoo warra biddeenni oromoo furdaan osoo jiru maaka jeellaa dheexaa warra waldee gabruu warra jeefaa jira ummata caccabaa kadhattuu sanillee booda irra shafshaf goone jechuudha gama dhumarratti jechuudha isaa fi fakkaattoota isaallee warra gantootaa fi gantuu hunda dhukkee irraa kaasnaa nu dhiyaadhaa tana ammoo ta jalqaba irratti lolli ammaan tana maqalee seenne jettan malee Dabratsiyoon isin qabdanis hin garre Geetaachoo Raddaa isin qabdanis hin garre lolli amma jalqabe lolli Wallagga keessa 5-7 keessatti haxoonee dhufnettanii waggaa 2 keessaan bahin inumaa lolli Tigraay amma toleeyu lolli amma jalqabe sirritti lolli amma jalqabee jira jechuudha kana amma booda serious dhiirti waliin baatee jechuudha kana booda ka amma booda deemu azaaba deema warri arra waa liqimsitanii dhiiraa dhalaan keessan artistii fi jettan abbootiin garaa hundi boodarran isinii dhufu qophaa'an eeggadha boodarran isinii dhufu odoo isin ilmaan keenya fuutanii ibidda Tigraayittiin guurra akka Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 37 amma isin dhaabuu qabna jechuudha abbootii garaa warra garaa keessaniif dachii fi maallaqaaf jettanii ilmaan Oromoo gurgurachuuf deemaa jirtan hunda keessan dhukkee isinirraa kaasna boodarran nu eeggadha jechuudha تدران درا مالتو ديما جرا مانتنا تربان خان خيسا مالتو ديما جرا EU مال جتة إيروبيوني مال جي UK مال جتة إنجليز أمريكا مال جتة الدنيا قطو مال جتة دبين مقالة سينومتي مقالة ورانا سوماليا فلتاني ورانا إرترا فلتاني ورانا إثيوبيا فلتاني ورانا كما دبلا ما دبسة دي برجيدي صدوم أفرتما فوتة نانو تكررتي هاجه هم نقبض هندا فلتة سنتي مقالة نتوي خبر بانو مقالة أوفيس سينودا isin khajachaa jirtan heeraa fi seera kabachiifne jettan maqalee seenne jettanii wanni isin celebrate gootanii addunyaa sodaachitaniif ni beeyna arra wanni kun kana dhufeef kana jechuun lolli dhaabbate jechuun miti laal fakkeenya bareedaa isinii kanna waggaa lamaan akka arraa Biraanuu Juljulaa maal jee ture Biraanuu Juljulaa waan inni jee daaf kaasuu waan inni jee Wallagga dheeneeti 5-7 haxoonee dhufnaa jee arra waggaa lamaa fi walakkaa geenye jira shaneenta dursani no inumaa daran jabaattee waraana horattee waboon humna horattee arraan tana babal'ataa jirti arra Harargee keessa leenjifataa jiran karaa Arsii baanii jiran bakka afurii bakka shanii adda qoodamanii arraan tana waboon babal'achaa jirti but I like the way they do xiqqoo amma sagalee dhaamfatanii jiran thank you so much akkana sagalee teessan dhaamsadha just action dalaguma itti fufa dalagaadhaan itti fufa waboon
خانا بربان أرى برانو جولا وبو بليسنا شني بليسنا خجو وقال مان أكا أرى قافك أوي هات أوتي ولا قدك وراني تاني تكشاتور أرمو دچاسن كلن غاني جيران جچو سنغالي كون فكينيا بريدا قولي ورين أبوتي هالليا وروتي غراملي وتك قوچما ور هالورن قمني هري هالورن قمني تنما ففكاتو تا استيد موانيات تهمتك سمو ربين انطلاجي اسني خنين اسي ومتك سمون تيسن انطلون دنديسوغا مالي سني غون منغستو هاي لماريم ilmaan namaa isin injechine isinitti himnee jirra bar ilmaan namaa mangistu haila maariyaam gaafa isaan daddabiit nama 10 gaara seenan jarri kun waggaa 17 rokkeeti jinni waraana gurguddaa kana itti naqee ama 17 ummata kana jilbifachiisuu dadhabe ati gaafa wallagga seentu maqaa shanee joon gaafa wallagga seentu arra waboon bakka hunda babal'ataa jirti arra funyaan finfinnee jala jirti akkasiimi wabon wayta dhengaddaati gaafa asmara galanii miti arra babal'atan heddummaatan qeerroon itti dabalamaa daranuu guddachaa dhufa maaliif namni ni xiqqaa jechuudha arra ati waraana Somaaliyaa waraana Eritiriyaa waraana Itoophiyaa mee namni naannoo xiqqoo takkarratti naannoo lafa xiqqoo takkarratti waraana 200 fudhatee akkamitti seena naannoo takkaan lola jira keenya okay bareeda sunis haye madfiidhaan marsitan maal jettan madfii marsitan jarri kun amma isinii dhiisee kana baadiyyaatti cahuu danda'a isin kajachaa jirtan seera kabachiifna kajettan maqalee qabachuuf immoo geetaachoo raddaafaa qabuuf maan qabinaare so it's not time to celebrate gochuu hin geenye jechuu gana hin jarjarina ame celebrate gochuuf hin jarjarina ame arra warri isin shaabiyaa fudhattanii faabrikaa duraa gubdanii warshaa sukaraa duraa gubdanii lafa maqaa duraa jijjiirtanii infrastructure hoteela madfiin dhaabbatanii duraa caccabsaa qabeenya namaa caccabsaa ummanni kun harka isinii qabatee hoodhaa isinii jee nyaata isinii kanna seetanii hell no Tigraay mee maal je'e haajii xiinxalaan ja'a lolli amma jalqabe ganaa huno takka jee bismillah jee amma jalqabe yoo azaaban taane Tigraay laal amma isaan addunyaan dheengadda maal waliin jaan dubbii addunyaa irra deebina iyyuu walii galteeti abiyootiin yeeyyii halloo hoolaa uffatee akkamitti nama miliyoona 6-7 waraana biyya ollaa fudhatee waraana ifirra dulalochaa jedhanii dhorkaa jiran waay maaliif ni beektanii amma kana godhaniif maali beektanii ta duraan dura akkamiin namni guyyatti namni 4 daangaa cahaa Sudaanitti kun karaa humnaati namni dhufuun jiru noobeelii namicha kanaa kan nama irraa fudhatamuu qaba wanni kun waar kiraamete ta dura iyyite Awurooppaa waay diinoo waay hin beektan rabbii sammuu isin cufere hin beektan waa agganaazabu hin beektan waa xiinxaluu hin beektan waan takka karaa itti ooftanii hin beektan jechuudha wanni kana Awurooppaan dura gooteef gaafa Suuriyaan diigamte Awurooppaan ikonomikaalii kiraayisente nama hulaaf irratti qaqqabuu dadhabde ummata Afrikaa karaa Liibiyaatiin karaa Ijiptiitiin akkanatti itti ol yaa'u kana hulaa itti cuftee dadhabde Awurooppaan maalayyaa Itoophiyaa abiyyi diiguuf deemu sinigala maalayyaa Itoophiyaa abiyyi diiguuf deemu miti akkanattu ummanni sababa ikonomikaalii kiraayisii Afrikaa keessa jiruun ummata hulaaf irraa cufanii dadhaban jechuudha kanaaf dheengadda akkasi aanhannatanii lolan abiyyiin jechuudha so amma maaltu tahaa jira maaltu deemaa jira jarmaniis akkanumatti gammachuun qabdu lola deemaa jiru kana abiyyiin dhaabi jechaa ni jiran abiyyi amma lola dhaabuu hin danda'u istuuleet naa lola amma itti seenee jira jechuudha abiyyi dhaqee akkanuma mataan itti seenee jechuudha kana booda amma lolli kana booda ka TPLFis kana booda ka dhukkee isinirraa kaasuu teessu ka waraanni dhukkee isinirraa kaasuu ta'u isaan kilaash caccabxuu 10 daddabiit gaara seenan dhiisaati gaafa mangistuu Hayilamaariyaam itti roorrise kilaash 10 fudhataniiti daddabiit seenan gaara gammoojjii seenan ummata sanii wal gurmeessanii wal jaaranii mootummaa mangistuu Hayilamaariyaam kokkee qabanii darbine arra maaliin isin harka deeman beeytanii mee eenyu qabdan Dabretsiyoon harka qabdanii fidaaga bilaashuma akkana farshaantanii waaw maqalee kontirool goone waaw no mee Dabretsiyoon mee Geetaachoo Raddaa mee jeneraalonni mee eenyu qabdan as kannaaga mee as kannaa
maqalee seenne miti bar wallagga seentanii bar wallagga seentan garuu marroo jaalmarroo qabuu hin dandeenye waboo qabuu hin dandeenye waboon dur jiran jabaattee hay oggaa hara waboo achi ergan liyyu haaliin oromiyaa baatan facaastee horiitimi kun jedhi daran ibidda isinitti ta'u ta'a ibidda azaaba isinitti ta'u ta'a maaliif arra isin mirqaanuu dandeessan gammaduu dandeessan bakka maqalee seen no dubbii maqalee seenuu maqalee seente what's next maaltu itti aana eenyu faadha warri kana keessaa bahe maaltu ta'uu deema maaltu dhalatu deema isin marsanii dhukkee isin irraa haasan isin arraa butaan ibidda isinitti hamalee jarra kunis harka isinitti qannatu jechuudha kanaaf maaliin isin jechuu barbaada addunyaanis lola kana wannummaan dura dhaabbachaa jirtuuf wanni afaan qawweetiin furmaata argatu hin jiru addunyaa irra lolli walumatti aanee deemaa jira jechuudha kanaaf oromoon warra yeminilik zamacha yemnaamin zamacha jee akkana mirqaanee amma tana qabannee ta'antu tana sani jaanii galgalaa ganama mirqaananii isin fixuuf deemaa jiran yaa oromootiyeen gawwamina yaa boonshawadamina yaa warra handhuurri harre yaa warri handhuurri keessan harre warra handhuura harree qabdan warraan akka dheengadda je biddeena dhibbaa fi luka sangaata akka hin quufne biiraa fi farshoo fi kaan fitti haraa oolto warran quufne dhaggeeffadha akka gaariitti biddeenni oromoo furdaan osoo jiru maaka jeellaa dheeqaa jedha namichi akhiraan du'ee keessun geetaachoo eenyu tsaggaa'ee danda'afa arra isin immoo waan takkan isin hima isin boodara isin dhufa qoya wallistoota waa'ee wallistoota boodara hin raasawa sanitti naa dhiisa amma isinii galee soo kanaafuu arraan tana lolli amma itti seenne kun mee waanuma oromoon lolo kanarraa tirfii argattu takkittiina as kana takka nothing zero waan argattee isin qabdu waan dhabdee fi waan dhabuu teessu qofa wanni oromoon asirraa argachaa jirtu is nothing wannummaan ati celebrate gootu akka hin jiru ta duraan dura amma wanni isaan ijaa jiran addunyaa irrattis asirrattis wanni nu cinqaa jiru federaalizimii baanan kasabarratti hundaa'e kana oromiyaa waan jaan kanaan nu rakkise higga mangistii jaan kanaan nu rakkise amma gaafa maqalee seenna jaanimi maqalee osoo ibiddi itti belbelu osoo qoraan ibiddaa itti belbeluuti as deebi'anii amma higga mangistii ni ciran umaa fituu hin dandeessu oromiyaa waan jaan hin jiru sin jaan maal fitta ammaan booda north south jinni jaan kaa sin jaan arra maal jechaa jira ummanni isaanii maal dubbachaa jiran dhageessanii gurra banattanii haacaaluu nan ujjeefamu jaan ajjeefameef jawaaraanuu hidhamu jaan haa hidhameef arraan tana oromoon ija oromoon qabdu addunyaa tanarra pig godhaniiti bakka jirutti miidiyaan nafxanyaan hogganu miidiyaan EBC irratti arraan tana gadhiisan kamaal jedhu Dr. Tsaggaa'ee Heenoo Gabbisaa awwal Dr. Awwal faa namoota gurguddaa oromoon ni qaba jettu bakka jiranitti aanuu hidhamanii maaliif si godha ijan qabdu qalbiin qabdu rabbiin handhuura harreessa kanne maaliif si godha fuuzo mataan kee cufa mataan kee cuqqaalla wama takka hin gartu odoo sitti himaa si qalaa si jeesaa si nyaachuu jiranii bara maaliif si godhatu sitti himaa si nyaachaa jiranii bara arra baankiin guddaan isaanii isa deeninnatiin isaanii waraana gurguddaan isaanii bakka qulfi wuccu guddaa ministeera isaanii bakka deemanii arra dammaqa mokonnin deemaa jira addunyaan harka didaa jirti isaan immoo arra maqalee qabanne jaanii arraan tana mee oromoon nama qabdu hunda mee arra maqalee qabanne jaanii arra Dr. Awwal faan haanuu hidhamanii isin jaan bakka jiranitti duraanuu oromoon jabaan tokko oromoon beekaan tokko shoror keessa ashabaarii ilaalama ati hoo maal si gammachiisa ati maaltu si gammachiisa natti hime yaa bona nadhagi dubbii tana seenaaf ol kaa'atta na dhageeffadhu lolli amma jalqabe kun mangistu Hayilamaariyaam waggaa 17 fudhatame jarri kun osoo bilisummaa hin argin bilisummaadhaaf gaafa falmatan warra hin jilbeeffatin arra maqalee fi jinni jaankaa Tigraay guutuu if jalatti galfachuu dandeessa riphee lolaa garuu mo'achuu dandeessu tana jala murifitti beefi jarri kun arrallee deebi'ee bilisummaa argatan dhandhamatan san waan harkaa fuutaniif arrammoo deebi'anii riphee lolaa isinitti tahan riphee lolaa kanuma isin wallagga fi gujii keessaa baasuu dadhabdanimi Tigray is the worst Tigray is gonna be the worst isinitti ta'u deema azaaba isinitti ta'u deema akka mangistu Hayilamaariyaam ganaa ilmaan namaa humnaan walitti haranii geessuu deeman akka gaafa wallistoota dur
achi gimbaari dhaqanii iyyan ni godhuuf deeman amma kanaafu wanni isin mirqaan sun jiru lolli amma jalqabe jara keenya dhugaadha jarri maqalee keessa isinitti harka kannura isin balleessanii baduu barbaadan jechuudha isin balleessanii badan malee waan harka isinii kannaatii miti kun lolli amma jalqabe labli Itoophiyaan ammallee akka mangistu kaaruma mangistu haala maariyaam irra deemu jira abiyoota waa takka garaagarummaan qabu paartii hunda waliif fidee koroneelummaa akkuma isaati hayyoota fidee walitti fidee hunda wannaa godhe mangistu haala maariyaam deebi'ee lola shaabiyaa foonna rabbane amma lolli baname kunis lola dhaabbataatii miti jechuudha lolli dhumate jechuu miti no jarri rookeetis akkuma qabattetti waraana meeshaa akkuma qabattetti akkasumatti jiran kanaaf arraanta namni bishaan naa kannaachuun hundi ibidda sii kannachuu dhiiga sii kannachuu amma dhiiga sii obaasan bishaanii miti dhiiga sii obaasan jechuu hundi sii kanaaf ammaan booda lolli bakka hunda kanaaf oromoon jabaachuu qabdi waan achi as deemaa jiru waan nurratti as deemaa jiru abbootii garaa kan laallee wanni goonu jiru ha wallistoota deebina wallistoonni ammaan tana engadda paartii moo maal godhatanii mootummaa naannoo oromiyaa hojjetamu isiniin kun warruma haa caaluu nyaatee misa dhageeffadha amma waan ta'u deemu hundi keessan wallistoonni keessattuu matootiin akka taayee eenyu maqaan isaa biddeenni oromoo furdaan osoo jiru namichuma waa'uma sirba biddeenaa sirba abbaa garaa namticha reefka footoo isaa laala gaafa inni reefka gaafa inni dinqu dayyaasaa wallaanii fi goofandimii asii maallaqa guuraa fi turre san reefkicha saniitu arra oromoo garagalee oromoo arrabsaas deebi'een qaanfatu afaan guuttatee saggaa'ee dandanaa moo eenyetta hawaa'ee biddeenaa sirbu biddeenni oromoo furdaan osoo laal gaafa 91 kana sirbe gaafa sanillee garuma sirba abbaa garaa biddeenni oromoo furdaan osoo jiru maaka jeellaa dheetaa warra waldee gabruu jee namichi basaasa guddaa ta'e agattaa jechuudha arra biddeena waldee gabruu sii nyaatu jira oromotaan wanni jeen akka isaa akka caalaa bultume arra saaliyaallee dabalamtee jirti shem hedduu nama saalfachiisa shem on you amma waan isaan godhu deemanii isin hima warri arraan tan arra adda durummaan akkanatti dura dhaabbattanii abiyyi we are stand with abiyyi so abiyyi maal nu godhe tell me waan abiyyi nu godhe takkitti as kanna mee sirna kanarraa oromoo waan kana buufatte jaa warra abbootii garaa warra handhuura harree qabu isinuma malee isin warra handhuura harree qabu isinii fayyadee jira warra waa'ee biddeenaa sirbu warra garaa ifiiti sirbu sirbitoota kijibtoota isin amma isin xiqqisha waa garaa isin buusanii dachii fi waa isinii kannanii liqii isinii fuudhanii maallaqa investara taatan isinii jaanii arraan tana ilmaan oromoo ibidda guursisuu deeman jarri kun jara kana laal warri laabii baatanis gabbaati irra siqaa ummata kana dhugaa anaa isiniin jeeti irra siqaa akka gaariitti boru ganama sirba warraa isaa sirba waraanaa isiniin jaanii raayyaa ittisa biyyaa isin jedhu deeman waraanni dhumne jara keenya waraanni amma ganaa jalqabuu deemu ganaa halkan bakka isaan rafanii galgalaa ganama ibiddi irra balbaluu ta'a ilmaan namaa warra achi dhaqe hunda ibidda achitti balbaluu deemu namni ibidda kana nama guuruu deemu abbootii garaa artistoota kan dhukkee irraa kaasa artistoota abbootii garaa warra garaa malee waan takka yaan warra handhuura harree amma lolli amma jalqabe gaafa wallagga dheexanis shanee turbaan lamatti haadhoonatanii waboo daranuu jabeessanii waboon inumaa duran jabaattee ummanni oromoo daran jabeessee arra babal'ataa jiran oromiyaa keessa kanaaf waboos bakka jirtanii jabeessaa waraana jabeessaa hidhannoo jabeeffadha gargaara warri biyya keessaa haala jirtanis baatii tana guutu wanni iyyaa jiru maal waboo teessan jabeessaa waboo bira dhaabbadha amma yeroon isin maaliif lolli amma jalqabe waboodhaaf amma karaan bal'atteef waboo karaan amma bal'atte hoyyayyaa Tigraay seentee baata mee duuba yoo haseentee baatu taate mee warri ati qaqqabde nu garsiisi hin jiru namni ati harkaan qabde takkalleen hin jirtu ni jira mee as kanni ragaa as kanni lolorra jirtarre lolorra jirtan ganaa isin marsanii dhukka isin irraa kaaftan ganaa dhiiga boo'u teessan mangistuu alamaaram ilmaan namaa achi guuree dadhabee gaafa kaan humnaan guuruun ture beeraawi jee santu dhufuu deema beeraawi san akka dhuftummaa warri sirbuuf qophaa'e akka caalaa bultume akka siyyoo danda'amoo xaggaa'ee danda'ana itti abbaa garaa abbaa biddeenaa ka biddeena sirbu san fiit akka saalee afaadha warri qophaa'e warri faayidaan bitame
ilmaan oromoo amma booda oromoo kan ibidda dhumuu deemtu lolli amma jalqabe dhiisaa kana ummata farshoo sakkaaraamii waa takka waan faayidaan qabne lolli kana booda lolli ammaan booda ka jalqabu hanga ammaan tana jarri self defense reeyir tana beekadha jarri hanka amma self defense ka itti dhufe firraa ittisu immoo qudheefan Tigray qudheefin jira arra boru ganama hiriira wajjin baan hiriira wajjin baan warra Tigray wajjin because isin mirga dhala namaa dhiitaa jirtan arraan tana juntaa qabnettanii osoo juntaan qabin ilmaan namaa ficcisiiftan achi geessanii ibiddan neexan kumaataman mee as khannaa nama tokko ka qabdan kadhume malee waraana dhume malee walirraan tarkaanfattanii Somaaliyaa irraa Eertiraa irraa Itoophiyaa irraa akkamiin namni naannoo takka waraana 200 naannoo takkatti duulaa kanatti hayyee seentan mee warri qabdanii jiru garuu mirga dhala namaa cabsaa jirtan ka addunyaan iyyaa jirtu kana amma immoo kana caalaa ibiddi tana booda qabataa jechuudha kanaaf ijoolleen laayivii daleeydaniif ijoolleen asirra aktivistoonni galgalaa ganama iyyitan artistoota ilmaan oromoo ibiddan naquu deeman gabbahaati dhukkeerraa kaasa hayyama isinii goonee jira warra ilmaan oromoo ammaan booda dhiisaa ta dabarte hoyyayya yaa isin hanjamaa gootan bar jarri qawwee 10 fudhateeti daddabiit baraha seenee bar qawwee 10 mangistuu alamaa ramjiise bar kana hidda lafatti hidhatiin dhiisaati khashaabiyaa wanni godhatee eertiraa no this is just beginning ummanni amma riphee lolaa ta'ee jira ammaan booda isaan abiyyi tarka kanurra riphee lolaa tahanii du'anii baduurra wayyaaf kana filatan kun immoo lola dhaabbataatii miti lola waan guyyaa 2 fi 3 4 5 keessaa seenanii bahanii miti waan celebrate itti godhanii miti jechuudha kanaaf humni isaa gana amma booda ol deemti ati immoo qa'ee teetirratti amma yeroon ati qabsoote hidhannoo tee jabeeffadhu waboo jabeessa waraana keessan jabeeffadha amma ha tole lolli gana amma booda beeraawin amma ni jalqabde akka mangistuu Hayilamaariyaam jarri ammaa huqaata mirqaanee qaata farshaanee Dr. Awwalaloo hanuu hidhamu bakka jirutti Dr. Tsaggaayaan hanuu hidhamu Heenoo Gabbisaa hanuu hidhamu laal waan amma dura Jawaarjee yaadadha maqaa xureessu maqaa balleessu lola rabbanuu boodarra hidhuu danda'an ajjeesu yoo dadhaban hidhuu kan wanni godhamaa jiru Oromiyaa balleessin hoggaa jaan dura ija nama keessa warra Jawaar farra ala hafe kunilleen hanuu hidhamuu isiniin jechaa jiran akka taamiraat nagaraa ka galgalaa ganama wannaafa abaaru nagayaan finfinnee keessa taa'u jiru ati immoo keetirra duulte yaa qochuma yaa handhuurti harree yaa rabbiin handhuura harree keessatti qollofe ati rabbiin handhuura harree si keessa kaa'ee jira ati waa takka yaaddu sammuun tee cufamtee jirti wanni ati yaaddu garaa kee qofa seenaa kee yaaddu ilmi namaa amat 50 jiraata amat 60 jiraata amat 70 jiraata arraan tana akka hacaaluu seenaan waggaa 1000 fi saadatti 1000 years mee namni du'a qabrii argee dhufe namni qabrii san argee dhufe akkasii du'ee ka'e arra akkamitti ilmaan oromoo arrabsa taa'ee mooraalii kamin akka sayyoo danda'amu maal jettanii namichi kun nama goofandimii ala kanaa guuramee fi ka dinquu dayyaas wallaanateeni arra asiingee arra deebi'ee basaasa guddaa ta'e as ba'e jechuudha. This is a shameful man. Hedduu nama saalfachiisa. Haanti isaa kaan silaa abbaa garaati eenyu maqaan isaa eenyu caalaa bultumee jettan. Saaliyaan isin dabalamte. So amma sirba nu baasaa sirba haarayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbannaa kajoo nu tolchaaga. Hell no man, hell no. Raayyaa ittisa biyyaa nutu mataa gaggaragalche. Yaa. Raayyaa ittisa biyyaa bullshit hin jiru no. Waboo jabeeffanna. Waboo bira dhaabbanna. Laa warri biyya alaa jirtan, warri keessa jirtan, hundi keessan. Waboo yeroo bira dhaabbattan, yeroo jabeeffattan. Amma tooftaa waboon dhiyootan deemaa jirtu hedduu sagalee dhageessaan jirtu. Just action dalaga. I like that. Their style, I like the way they do right now. Likki jirta warri waboo. Amma sagalee isa dhaamsanii akka gaarii lafarra. Everything hojiidhaan agarsiisa. Maaliif amma lolli maal wallaggaa fi gujii keessatti beltsiginnaan dhiiga boochee miti amma booda ka dhiiga booteessu. That's it. Amma riphee lolaa biraaf itti dhalan ammallee. Maal waboon riphee lolaa taatee dhiiga isaan boochiftii miti ka Tigraayitu irra hamaa ta'u ta'a. Meeshaa akkana qaban quufa qaban nu haa gurguran cinaa isaa barbaadan irraa bitan nama
ummata gawwa maqalee qabannee iji bi jaanii celebrate godha inni qaanfataniira maqalee qabachuudha dubbiin hell no maqalee qabachuu dubbiin gana ibiddi azaaba isinitti ta'uudha ibidda azaaba isinitti taati lafti maqalee sun gana dirgim isin gooti inuma oromoon ammatti toltee maaliif jennaan nu keessa yaa'an abbootiin garaa rabbi galanni haa ga'u abbootiin garaa hundi isii nu keessa yaa'an kadur dhokotee biltsiginnaan duraan kalloo akka muuzatti keessisaa biltsiginnaadha gubbaan isaa walaaltee ani sabboona ani oromoodha ani bulshitiidha minaamin jettee nu sobu hundi arra TPLF sababa godhachuudhaan hundi as bahan jechuudha injifatte we will see it ga injifachuu keessan ni ilaalla adda baafanna kanaafuu oromoon hafte tadabarte gundoo hafte guddoodha jan ammaan booda kan nuti hayyoota keenya dhaqqabachuu qabnu kana booda hayyoota keenya addunyaarra jiranii fi biyya keessa jiraniif oromoon ka dhaabbattu ka tokkummaan dhaabbattu ka hidhannoo fi jabeeffatu zinnaaree fi jabeeffatu hidhannoo fi mudhii fi jabeeffattee if qopheessitu amma isaan ganaa tana booda arra maqalee maaliif beektaati edan ibidditti balbalee bulaa bar you don't know haga amma mee riipoortii as kana riipoortuma idaa maqalee seenan waraana meeqaa dhume kaja riipoortiin hin jiru jechuudha caccabsaa qabeenya kaan cabsaa kaan wanni gocha no kanaafuu lolli amma itti seentan lola keessaa baatanii miti mark my word riphee lolaan hin injifatamu warra Tigraay odoo silaa afaan nagaya gaafa dabre tsoonfaan afaan nagaya isinitti haasawan diddanii nuti federaalizimii hin khanninu dubbiin federaalizimii tun ibn warri awurooppaallee dubbatee jira dheengadda yuropiinanii ta'ee jira amma booda unitarian systemiidhaan abbaa irree tahanii ummata cabsuun dogoggora hin ta'u dhaabbachuu qaba jedhanii mormanii jiran maaliif yoo wanni kun kan itti fufuu taa'e biititu karaa Yugoslavia deemaa jirti jee namichi dheengadda yuropiinanii keessa dhaabbate amma san dhufu deema tana booda oromoonis hidhannoo isii jabeeffachuu qabdu jarri kana booda diina isii bartee jirti Eertiraan diina isiiti Itoophiyaan keessattuu warri lafa babal'ifachuuf ollaa isaanii itti deemaa jiru hundi isaanii arranta xalaata Tigraay bakka taasise nam tokko Tigraay hojii dhaabbatu hin jiru TPLF sababa godhatanii uummata kan lafarraa balleessaa jiran sini galee arra hundi isin hidhatti miliyoonni hundi hidhatteeti biyya san irratti nama lafa biyya san nama Tigraay seene hunda gana je'ee namni carqii dabree keessaa ooluu ta'a yoolsi azaaba isinitti ta'u ta'a hin gammadina hin jarjarina me celebrate hin godina isin ka celebrate gootan yoo hin beeytani gaafa ummanni Tigraay khottaati ummata TPLF juntaa kan nurraa oofaa jee isin kadhate yoo dhayxaniif harka banatee isin fudhata garuu hin kijibina amma riphee lolaa fitti eegaltan riphee lolaa guddaa fitti bantanii jirtan in East Africa guddaa isaa fitti bantan amma hameeshaa hidhannoo guutuu qabu amma inumaan siqaahu amma naannoo Amaaraa hunda seenaa kana booda arguuf teessamme you will see arguuf teessa yoo isaan lolli kana booda ka dhufu lola irra hamaati lola kana immoo warri ibidda nama ofu deemu artistoota abbootii garaa kana dhukkeerraa kaasa abbootii garaa kana dhukkeerraa kaasa oromoon ol deebi'a amma laayif irratti ol deebi'a dhukkeerraa kaasa hunda isii gaccira hunda isii maaliif kana booda dhufuutu irra hama dhiisa waan hanga ammaa dhufu waan hanga ammaa kuma 20-30-40 dhume kana dhiisa warra walirraan tarkaanfatee dhaqee maqalee deennee jaammale hanga ammaa nama tokko Geetaachoo Raddaa hin qabne Dabratsiyoon hin qabne jeneraala tokko hin qabne nama takka hin qabne maqalee qabanne so what maqalee qabachuuf deemtanii hay nuti juntaa qabnaa seera kabachiifnan jenne so where is seerri isin kabachiiftan mee juntaan isin qabdan show me the junta egaa way maqaleedha kaayyoon maqalee lafa maqaleen biyya way maqaleef deemtanii isin bari maqalees ta'e fedhu Addigiraat ta'e fedhu baadiyyaa ta'e fedhu magaalaa ta'e doesn't matter wanni deemaa fi jirtan jara qabnan jenne maalitu wanni isin celebrate isin goosu dura hin jiru wanni isin celebrate gootan dura isaan qaban gorsa jarri kun biyya ifiitiif lafa ifiitiif akkuma isin waraana shanirra banna jettanii humnaan deemtanii arraan tana waboo daranuu jabeessitanii akka waboon daran jabaatu humna godhattu goosiftan jara kanallee akka humna isaan horatan godhaa jirtan jechuudha kanaafuu waraanni amma jalqabee jira waa takka Oromooti jedha ammaan booda qabsoon fuula gama tokko deeffannee akkamitti tokkummaadhaan diina warra garaa nu keessaa yaa'e kana isaanis diina keenya hin jiru amma booda uggu torbareef kan firaa torba dhiqan jaan 10 dhiine dadhabne ummanni kun harree wajji salfii seenaniiti warra harree wajji marrimaan harree qabu warra garaa ifii malee sabaaf dantaan qabne warra
amata kudhanan diidamman hafteef tana seenaa fi xureessee balleessee baduuf deemaa jiru addunyaa tanarra ummata akkanaati baga nu keessa yaa'an fakkeessituuf fakkeessaan hundi abbaan garaa hundi baga nu keessa yaa'an warra waan boru maaltu dhufaa hin agarre lola kana duuba maaltu dhufaa hin agarre mee boru gana maaltu dhufaa oromoon hireen isii maali otteen siin himan mee oromoon waggaa lamaaf cinaa kana maali isii wanni tirfii argatte as kanna mee tirfii oromoon biltsiginnarraa buufatte erga ummata handhuura harree kana garaacha qochumaa isaanii guutu mee wahuma takka as kanna waan isiin goote hin jiru nothing arra akka jirutti biiti angoon gurguddoon hundi mootummaa hajaa biyya alarraa damee tikaarraa baankiirraa waa hundarraa taankiirraa hunda arra ilmaan naftanyaa dhuunfataniiti siif dhufaa jiran siif lafa qarachaa jiran si balleessuuf si dhufaa jiran kanaaf qophaa'u eeggadhuu siin jaachuu kanaafu jabaadha hun arra osoo gana lagana maqalee qabanne jaaniiti waan oromoon qabdu waan silaa oromoon ni qabna jettu hunda mishinni lama faasaa haanuudham garuu sun biyya alaa jiran namni isaanii hidhu jiru kuni abjuudha namni isinii hidhu jiru kun abjuu teessan abjaa'u mirga qabdan abjootu mirga qabdan garuu itti hin milkooytan inumaa oromoon amma booda kajabaannee qabeenya keenya mana keenya waan feenutti gurgurannee waboo gargaaru tana booda kawoo dhaabbannu amma ilmaan oromoo biyya alaa jirtan akka jirtanitti waraana keessa yeroon jabeeffatan amma that's it the game is over tana booda nothing to be late warri biyya jirtanis yeroon isin harka banattanii bosona taatanii fi dahoo taatanii fi bakka jirtanii warra isiniif jecha gaara jiru kana yeroon isin wajji dhaabbattan amma abbootii gara keessa ari'a tana booda hin jiru waraanni isin amma booda achi dheexanii ibiddatti ilmaan keessan guurtan hin jiru kijib isin soban amma bakka maqalee dhuunfannee jirra jinni jaankaa waan akkana no dhuunfannee miti dubbii maqalee dhuunfachuu miti eessa kutan jarri sun dilli liyyuu haayilii sun dilli waraanaa sun hundi laan achi baheeti kararraa xiqqoo achi qeetii isinii haya maqalee seenaa amma haya isin muran maal fiddan isin murani mee laala dubbii tan achi laalame silaa saayinsii waraanaan beeytan isin naqanii mee maqalee isin naqatanii mee hayyee haga jiru eega shishim jettan waraanni cinaan ka achi as deemu as eeggatee kana asii warri biyyaatiif guutuu walitti waraana isinitti ibidda azaabaa isinii godhu ta'a tana jala muraa beekadha waraanni hin dhumanne waraanni ni jalqabe jechuudha so kana fayyaa argadha warreen wanni gochaa jirtan jabaadha nuti tana booda nuti lollummaa kana booda nuti interestiin ol yaanee dhumnuuf hin jiru nuti lolli keenya amma durallee TPLF dura wajji ture malee Tigraay wajjin ture gaafa qabsoo qeerroo gaggeessaniihu birciqoo Tigiroota kan cabsinaa nu jechaa turan nuti lolli keenya saba Tigree wajjin miti nuti juntaan hundi si junta warri arra lola gaggeessaa jirus junta warri isaan barbaadanis junta namni seeraaf dhihaachuu qabu hunda isaaniiti OPDO TPLF baadeen ummata dabuubee jechuudha isaan afrayyoo seera dhiyaatan hundi bakka takkaa dhiyaatan kana ala tokkooniin tokko seera eegaa tokko seera eeguu kuni waan gurrara nu babaatii miti jechuudha kanaafuu tana booda lola amma booda dhufu dhumaatii amma booda dhuftu takka mangistuu Alamaariyaam waggaa 17 ilmaan hiyyeessaa beeraayi humnaan ol guraa dhufuuf ta'a kana warri immoo warri kana ajjabu warri kana dibbeetumu artistoota handhuurtii isaanii harree wajji dhaabbatee fudhate jara kana oromoo haa dammaqaa ummata kana firraa dhorka ummata kana firraa qaba dammaqaa ka'aatii waraana keessan jabeeffadha waboo wajji dhaabbadhaa kanaan booda yaa gargaara humna teessan bakka jirtanitti humna teessan jabeeffadhaa kana booda safaataan hin jiru lolli amma tole amma isaan kara misooma haya hottaagaa misooma seenna daay lolli dhumate maqalee qabanne daay amma baqa misooma seenna hin jiru wanni akkana chaarjiin irraa dhumatu jira so walitti dachaana yeroo biraa walitti dachaana fayyaanaa taha lola amma jalqabee jira kanaafuu warri sooshaal miidiyaa irratti asii wanni jettan hundi arraan tana amma haa isin sagalee taatan ummata keessaniif amma warra hidhamtoota siyaasaatiif sagalee taatan abbaa fedhe hojii sheexaanaa hojii arraan tana hiriira illee barbaachisaa ni baana jechuudha ilmaan oromootiif kana booda immoo qabeenyaanis ummata keenya bira yeroo hidhachiifnu yeroo wajjin dhaabbannu amma jechuudha kanaafuu warra handhuurtii isaanii harree warra boru hireen oromoo maali hireen oromoo ammarra jirtu maali